namni rabbi sodaatin namni bar aaree wala jeesuun aara keessa crime of passion waan tokko walii beellame nama nagaa akka takka hijaa walirraa hin qabne kanarraa qabee namni ajjeesu kun jaarsummaan hin araaramu. Kun jaarsummaan hin araaramu. Kana yaaltan dhaabee hin dhaabne tana buqqaasuudha. Tun marziidha, tun naqarsaadha, tun buqqa'uu qabdi warri akkanaa tun. Qabxiin biraa irratti kaaftan waa'ee warra iqaamaa qabu kajoollee sana bira kaa'u. Gonni guddaan jara mishigiin shiftaa jara. Waan bareedanaa kaafte. Namni yakkamaadhaaf haala mijeessu, namni yakkamaa dho'isu akka seera kamitittuu yakkamaadha. Tababaariidha. Isa criminal. Namni yakkamaa dho'isu yakkamaadha. Yakka qabsoo ama 50 irra golleettiin sosobanii ibjala hiriirsuudhaaf. Sabboonaa walloo, sabboonaa arsii, sabboonaa alaa, sabboonaa ituu jee. Lama ergama qabanii qabsoo Oromoo maqaa Oromoo balleessuu barbaadan. Dhaggeeffadha Oromoon addunyaarra jirtan. Viidiyoon ijoolleen baalagee tun gootu boru gaafa isin asaayilam gaafattan isin gabbaati. Oromoon clean record qabdi hanga ammaatti bakka hedduutti. Ministoonni beekta warri ministaa jirtan. Maaliin beekamna? Obboleen keenya Somaaliitti wanni addunuu baasu maali? Mana hidhaa namni keenya hedduun jiru. Yakka keessa hin jiru. Kanaaf kabajaadhaan namni jiraata. Awurooppaas akkasii hanga ammaatti. Gaafa immoo maqaa Oromootiin afaan Oromootiin dubbatamaa yakki kun hojjetame already argaa jirtanii warri Oromoon jaalanne Oromummaarraa jibba qabu raabsuu eegalee jira jechuudha. Yakkamtoota dhaabsuu baannan kun yakka Oromoof Oromummaa irratti Oromiyaa irratti seenaa teenya kaleessaatii fi fuulduree teenya irratti godhamtuudha. Maayin gaafii gaafatee jira mootummaan harka keessaa qaba sirriitti qaba. Wanni afaan keessa qabadhuuf ragaa wajjin isinii fiduu deema. Ijoollee daannatii lama qabeetiin jira. Kan inni saatila gammaa. Ijoollee lama. Tokko baali tokko Harargeedha. Taa deddeebitee midilisti deddeebi'aa turte. Sana shibbirii keessa hojjetti. Deddeebi'aa turan. Ijoollee amma shiftaa bosona jirtu sanaas ta magaalaattis namoota adda addaas argaa turan. San isiniif hin deeyisa. Dalabatanii wanni laal wanni biraa loloo isaan hin taatu. Wanni biraa maal wanni deemu jiru waan koominiitiidha raajiin kaase. Koominiitii biyya alaa kana dadhabsiisuudhaaf tooftaan tokko ittiin deeman afoosha bakkeetti ijaaran. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni akka qe'eetitti wal ijaaruu rakkoo hin qabu. Afooshaa walirra ijaaran. Gandummaa hedduu afuufaa ture. Dhiiroo waan an keessatti hin guddadhe. Hawaasa ituu fi afran qalloo wanni jaamu nama walitti akkana wanni yoo takka argeen beeku. Eessaa eegale afooshaa keessaa eegale maaf wal dhoysina. Ameerikarraa eegale Awuroopparraa eegale. Warri waan san ijaaree waan san isaa ture maal ta'e faarsee bulaa ta'e deebi'ee. Maqaan dha'uun barbaadu garuu ragaaniin isinii fida. Warri waan kana godhaa jiru jechuudha. Kun deliberate godhamaa jira. Jarri mootummaa duruu fadhiitoo taateeti malee waanuma jarri isaan guddisee isaan barsiisan qabattee deemaa jirti malee kun deebi'ee isaanuma miidha. Viidiyoon kun eenyu fakka oolu beektaa Oromoo qofa maal yoo qofaa fi miti ka oolu warra kaan marroo qofa miti maqaa balleessu ka oolu. Mootummaa Oromoo warra fiin jettu sanas addunyaa irratti hunoo jarri mootummaa Oromoo kan nama godhanii himuu deeman jechuudha. Ifirra dhukaasaa jira. Namni Oromoo ta'e waan akkana godhu ifirra dhukaasaa jira jechuudha. Kuni yakka hamaa deemaa jiru jechuudha. Dhimmi biraa ka ana afooshaa dura rakkoon qabu. Afooshaan du'aa jiruudhaaf sargiidhaaf namni wal gargaaruun keessattuu akka bakka magaalaa namni 2,000, 5,000, 10,000 jiru keessatti namni 50, 60 namni ijaaramuun rakkoon qabu. Afooshaaf masgiidaaf chartii teessan keessatti nama jibba ganda biraa haasa'u sun ergama qabaa beekaa summi facaasu jira. Afooshaan dhummuugaa jiraannaan dhummuugaa misoomsuuf nama dhummuugaa yoo du'e awwaaluuf karaa akkate gargaaruuf bareeda. Gaafa immoo afooshaa dhummuugaa ijaarratee machaara hamachuu eegale summitti jira kana beekaa. Summitti jira kanaan deemu jira jechuudha. Kanaaf
wanni goonu hawaasa keenya irraa barbaadnu warri biyyaa dubbee manuu kanna maaliif eessaa dhufe waan amma kalee deengata sinoo goru taayitiin warra gargaaruu ni qaba ijoollee wajjin teenyee eenyu namni sun eessa dhalatee sadda baasu jira date of birth maaliif ijoolleen hedduun tuni waraqaa waan hin qabneef baayogiraafii hin qabdu wanta kana hima warri waan kana keessa hirmaachaa jirtan this will go permanently on your record fakkeenya suudi jirta intala takka tabbasteeti Ameerikaa dhufuu barbaaddaa jennu wallahi waan hin siimu gaafaan ansi qabe recordii keessa seenta gaafaat embassy dhayte si gabbaa wanni adda leeyte san because I am going to submit your bios fuula